Yaalliin argamaa tubiriin argame. Anuun beeku mana yaalaa deemee dadhabee jira waggaa 3. Ka dhuunfaallee yoo deemu immoo ka dhuunfaa ichi kee baay'ee miidhame waan ta'eef nuti yoo ka mootummaa deemte malee hin barbaannu naan jedhani. Akkasumattuu immoo kadhadheetumaan hima yaalamaa dawaan naa kennan bu'aan argamu na hiitessaayyuu ija mootummaa jechuudha. Halkanii guyyaa akka barbaritti natti naqaniitti na gubata. Inni gochuudha jedhamu. Hin arguun na takka. Nama na bira jiraate oo namni na waraanaa jiraate arguun daddu. Onnati baruu qabdu qofaa onnati baruu qabdu muslima itti fakkaata. Alhamdulillah. Alhamdulillah jedhi. Qofaa warra sii gadi danuutu jiru. Ija tokko jalaa badee maal jedheen galaa akkas ta'e siin galuu amaanaa haadha kooti haala falajjeesaa akkasin ta'a jechuurra alhamdulillah jedhee jalqaba maaliifi kan tasa jala man qabne jira wallaahi kan ija lama hin qabne yoo waan itti agarsiisuu danda'a yoo lamaan guddoo tokko amma natti ergamanii wallahi gara nama nyaata jechuudha. Ati gara nama nyaattu jechuu kootu hin taane jira miti. Alhamdulillah ala kulli haal jechuudha. Maaliifi? Iji tokko na badee osoo na dhukkubuu baate akkas na boba'itti halkanii guyyaa na waraana halkanii guyyaa hin dadhabe. Osoo na dhukkubuu baate rakkoo qabu. Na dhukkuba akka malee. Rabbi si haa fayyisu obsi. Ise obsatu furmaata waa hundaafu obsatu furmaata waan danda'ame si deeggarraa akkati yaalamtu iyyaalla kanaan ati immoo aartee sitti dhaga'amee ati amaanaa haadha kooti jette amaanaa haadha kootii haadhuma koo qofa maal naa godha naa laalaa jette ati kee immoo ati qofti jiraachuufi jaamtuu taate ati maal jedheen galatte miti ija kana budhee maal jedheen gala maal jedhadha ati kee jaamtuu taate bara waggaa 7 yaalchisaa ture amma kaleessa eengadda xiqqoo kalee wayyaadha kalee eengadda qabanii ta'anii baay'ee na jalaa dhukkubaa isiniin jee kanaaf waan isi dhibamtuu ta'e haaluma ijoollee dhibamtuu ta'e itti galuurra jechuu kooti malee Boletigo akka nama tokkotti waan dandeenyeen haadha kee gaafannee waan isaan dhukkubatan si yaalchuu yaalla. Haati kee haadha Oromoo ta'uu hundaati. Haadha kee qofaa miti. Geesse qofaa haadhaa miti. Waan dandeenyuun inni si bira dhaabanna. Ati garuu akkasitti abdii kutattee arguun fedhu. Abdiin kutate jabaadhu rabbi si haa jabeessu waa ija keetii immoo waan dandeesseen waan dandeenyeen haadha keessiif gargaarra ati hojjedhuuti beemee yaala bakka barbaachisu hunda hin dhabamu achi keessa wala dhabame malee mungkin Itoophiyaa jiraachuu danda'a mungkin biyya biraa jiraachuu danda'a dawaan ija keeti yoommoo baddesi waan rabbi si dabarsedha. Sitti dhaga'amuu qabu. Jabaachuu qabda malee. Ishii? Si waliin jirra. Abshir. Inshallah okey jazakallah rabbi sinirraa jaalatu yaaduma kanaa nama na jajjabeessu argachuu waa tokko. Tasfi sharargeessu dubbisee ture tasfi sharargeessi biyyatti yoo galtee qarshii guddaa si gaafata. Naan jedhee ani caalaa immoo qabdiina kutachiise haati kiyya na jala dhibamuudhaan dhibamtuu ta'e yoo galee eenyu dhibamsiisa abbaan kun humna qabani
Ani morga waggaa sadiitiin na dhukkubaarame immoo waggaa torba yaalchisaa ture. Alhamdulillah. Alhamdulillah jechuun waan tokko. Alaa kullee abdiin kutuuti akkas. Dubbadhu hundi. Dubbadhu. Waaqayyoon si haa eebbisuun jedhaa sumaanii kan karaa keessaa illee dubbinne garuu yeroo baay'ee dhufe si barreessinan dhabe mucayyoon tokko jechuudha haadhaaf abbaa hin qabdu. Intinaa jirti Saawudi Arabiyaa jirti ayyaana Ramadaanaa keessa madaamii ishee wajjin walitti buute madaamii ishee yeroo isheen isiin qalattiin jettee ittiin jennaanii mucayyoo isheenti biyyi galte isheen biyyoollee karaa keessaan qollofutti guyyaa lamaa fi achi keessa Ishee. Achi keessa ooltee bultee sana booda gaafa guyyaa sadaffaa hin baate ofuma isheedhaan gaafa baatu olii galanii deebi'anii hojiitti baatee jechuudha. Yeroo sana baay'eetti kakatti karaa nyaatanii waan baay'ee. Lakkoofsa kee keessaa na argi Asnaa ishee waatsaappiin si dubbisa. Asnaa lakkoofsa kee keessaa na argi. Ammuma koodii waliin na argi yookiin immoo Kuwait jedhiidhaa barreessi ammuma ishee dubbadhu ishee ayyee. Innaa deebi'anii torbee tokko olii galtee torbee tokko olaanii siintee hojiitti deebitee hojii halkanii guyyaa hojjetti boqonnaa hin qabdu. Amma erga ayyaana Ramadaanaa keessa torbee tokko ayyaana Ramadaanaa torbee ayyaana Ramadaanaa keessa torbee tokko bichaa olaanii siintee erga isiin ajjeesteetee jirtiitee dhugaa waaqayyoo beekan jirtu sagalee ishee nannabe elokeeshinii ishee nan qabaa jidda keessa kabtiin jirti jechuudha. Haadhaan qabdu abbaan qabdu nama ishee birmatu hin qabdu jechuudha. Namjatti guddifachaa fudhatanii warri guddifachaa fudhatanii humna ishee kanaan dura isheen hojjettee irraa nyaatanis hin beeknu badii gatii guddisaa jedhanii harkaa fudhatanii amma lubbuudhaan jirtiif hin jirtu ishee hin beeku. Sagalee taafee kanan jedhuun barbaadeen. Biiroo ishee ergeen beektaa? Biiroo ishee ergeen beeku ani biiroo ishee hin beeku garuu elokeeshinii isheen harka jiraani biiroo ishee hin beeku ani baay'ee wal wajjin naasofne beektaa yeroo sana reefuma wal baraa jirra sa'aatii masanatti bakka chaalenjii kan ishee mudate ergasii hafuura isheen dhabee erga ayyaana Ramadaanaati jechuun ji'a tokko wayin ta'ure argee hin beeku jechuudha hin jirtus. Wallahi rakkisaadha maal godha malaamna. Maal godhani kanadha? Baay'ee reebdi dhugaa dubbachuun baay'ee reebaa turte fuula ishee. Biiroon qaalitti gala. Rakkoo tokko faamcaa kan jiru keessaa tokko ni bucuun laguu jiraatu. Uffatan qabu, maallaqa qabu, shaataan qabu, paaspoortii qabu. Dubartiidha. Dubartiin gaafa uummatu rakkoo waliin uumamti rakkoo dhabu. Laguun jiraa itti dhufee adeemu. Namoonni irraa dhaabate kun dullatti laguun irraa dhaabate amma wallaahi sirraan bu'an allaqi ishin damma sanuu caanfira kooti immoo waan si dhibu sanuu caanfira kooti sitti himaatan funyaan kee keessa quba kaa'ee yoom biiroo keenya cufsiine abbaan kan dhalchine Dubaayin immoo dhufaan jira dhiqqoo bakkee taa'ee iyyinaan hin jedhin Dubaayin dhufee naasaa waa'ee keeti dullatti laguun sirraa dhaabate jechuudha bushaa dubartii ta'a gataa jettee paaspoortii irraa buute Allahu akbar sagaleen kee guutuu jira sitti ergeeras immoo sagalee kee hundayyuu yoo an biiroo keenya cufsiifne Yunan embassy nan naqa si waamsisa video waraabataatan sagalee waraabataatan dubbatama dubbatame malakaan dubbatama ese wallahi sinitu waan biraa dhiisi xuriin jide jaatu trife mucaa kanatti eessa gorti waan sin dhibu kun rakkoo tokko la waa tokko qulluu makiinaa irraa dubartii tokko buusanii mucaa waggaa kudha jaagaraatti gatanii karaa makiinaa irra teessee gara gortu wallaaltee achi kaatee karaarra deemte tu karaarra deemtu mandara wayii geesse mucaan kun wallahi fiilmii siditti maan jiru dhugaadha wallahi dhugaadha dhuftee boosse viidiyoo baasee si himachiisa mucaa sana booda
نمبيلي جت أنا بيلو بيل إيوان نقول لبيتي دبرتين أرومو هندو تيمالي دبرتين كوتا خميجو دبرتين أرومو أكثر أمن أرجع أمن أجيء يونسو بسوب دولا عندنا دبرتين أرومو إيه سري يوبي نفتي نمبيل أنت كانوا دبرتين نمبيل يجتوا أرجعين بيكون إنما أنتو نمبيل دبرتين أرومو أرجعين بيكون وانسيد إيه ماني ناتا كمي في جنان لفت تبي ماني ناتا تقولتي وانيا تنا كنا ترى بقولت وانيا تنا كنا تي أربعة بقولت ربي لا في سيفي ناسا نمبير نجت سندوشي قولنا كسرت كنا نديم جري أقول تومن ربي ilmo jala rakisha achi kaate deemte miilaan laftitti fe makiinaa kadhatte maal jedhaate ajmaniin dhatte ijoollee kadhatte mucaan tokko fuudhee gale waan ta'e mucaadhaan biiroo nageessimu ambaasii nageessimu waan ta'e jetteeni maal jedheen beektu inni immoo sisinniisu machallaa warra qabaachuu miti dhageesse warra qabaachuu miti yoo barbaadde jinnii ilmoo sagal qabaadhu al ta'u maal jedheen inni immoo yoo ati waa naa kennite jedheen na wajjin bulte jedheen warra balka abaasa waan jiru yoo ati na wajjin bulte maan barbaade sii godhee mucaa rakkattu harka duwwaa dhattee achi geesse yoo ati na wajjin hadha bulte waan barbaadeen sii kenna waan barbaadeen sii godha bakka barbaadeen sii geesse dubartii ofiifuu rabbi qormaataa wajjin uume akkas qorsiiste gaalittiin kun yookaan anatu badaa wallaahi boolli haadha koo nyaate naa nyaatu yookaan anatu badaa yookaan situ biiroo cufatee mana madaamitti deebi'a dhageesse in hojjettu sin hojjechiisu maqaa ejensii keessis argadheera akkuma footoo kee argadhe sitti meera footoo kee na argadha siin jeera guyyaa lama hangeenya argadheera miti maqaa ejensii keessi na argadha maal na argadha walitti dhufeenya ati Itoophiyaa keessaa biiroo Itoophiyaa keessaa qabdus innisu nan cufsiisaan immoo nan cufsiisaadha humna akka qabu si agarsiisa dhageesse dubartiitti garaa jabaattu jedha ana biratti diinni guddaan dubartiitti garaa jabaattuu fi Oromoo miidhu irra warra harma mureef harka muree sana wayya ana biratti ana akkasitti qabadhe jira qalbiin kun Oromoo miidhurra Oromoo ijoollee dhiiraa Itoophiyaa keessaa baasee ijoollee Saawud Arabiyaa keessatti dachee nyaattee qabamtee mana hidhaa keessatti waggaa 2 waggaa 3 obbolaa jaraa duutee feestaalii keessatti samtee irraa haftee biyya galtee እንደገና qotattee maal jettee birrii walitti qabattee birrii 300 400 gaafatanii Dubaayii keessa geessitanii hojii jira jettanii Dubaayii keessatti rakkisaa jirtan meeqatu karaara taa'ee kadhataa jira isinis innisu wallaahi lubbuu koo itti dhaba malee isinnisu ilmaan hiyyeessaa bochiftan rabbi ilmaan keessanis isin isaa bochisu sinuma immoo bu'a ilmoon abaarii minaa minaan jeena ati sin boossa ilmoon kee sin boossi bar warri soddaa diinni diinaa yoo Oromoo waraanes yoo Oromoo ajjeeses yoo Oromoo fullaases yoo Oromoo xaaxesses yoo Oromoo fooqira darbates diinni diinatti beekama atoo eenyunni sanu bara kana keessa teessee laata ejensii Itoophiyaa imanni tokko itti banannaan mootummaan daqiiqaa keessa cufaara kana dhibbaan sanitti hima kanaaf waan akkanaa nu mudate qaalitti amma warri fira sii taatan qaalitti amma suuraa sin agarsiise warri fira sii taatan akkasitti dhaqee kabajaan haasofsiifnaan obboleettii kun jeen an kana hunda sitti kaasuun barbaanne jeen akka mucaan kun akkati gadi baaftee makiinaa keessa gachisiifte akkati paaspoortii si dhawwa irraa fuusifte isanii waa meeqa goote kana hunda sitti kaasuun barbaanne an dubartiidhaaf kabaja qaban jedheen sagalee koo jira barbaadan sin dhaggeeffachisa kunoo asirra jira
dubartiidhaa gatiin kabaja qabu fan dhufee keessaan siinaa se'e malee anta kaattuu kijibduu keessa naasee hin beeku miidiyaa irratti dhuftaan jedheen. Amma immoo erga diddii paaspoortii kennuu didde isati halkansaa torbatti gachisiiftees isati waamee gootes isati paaspoortii nama saamuu jechuun dhageessaa ejensii dhiisi Dr. Abiy Ahmed paaspoortii kana harkaa fudhachuu hin danda'amu. Du'eensa galgubadha malee wallaahi mee abbaan barbaadan harkaa fuusaa paaspoortii kun. Morma koo cita malee kennu eenyuun naan kenne ittan dhaladhe Itoophiyaawwiidha kooti kun ana eenyuun laallatu waan kun siin kennu kan biraa jechuu danda'u si jijjiiruu dandeenyu si jijjiiruu jechuu hin danda'ama si maal gochuu hin dandeenyu jechuu hin danda'ama narkaa fudhachuu garuu danda'ama abbaan fedhe narkaa fudhan wanni lammummaa nan hidhama malee badii kootiin wanni lammummaa narraa mulqu tokkittiin hin jiru paaspoortii namarraa fudhachuu jechuun mirga namummaa sarbuu jechuudha. Obboleessa kan qeerroon obbolaa keenya kaleessa qarree qeerroon hiriyoonni keenya meeqa dhabaman kan nu barumsa itti dhabne jechuudha maayyimii taanee hafne kuno ani yeroo ingiliffi baratamu dur yeroo ingiliffi baratamu barsiisaadhaan ayamsi tichar jedhee quba baaseenaa gaaf tokko rayyaadadhaa barsiisaa wayitii barsiisan jedhe na dhukkubaara gadi boon barbaada jedhe ingiliffan jibbaan duuti koo ingiliffa sarabbiin amma barsiisaa ingiliffana godhee lafa nagaa jechuudha. Alhamdulillah sanamma barsiisaa ingiliffaa ta'ee qoccee kana ingiliffan jaalladhu barachuu yeroo ingiliffi dhufe quba baaseen tichar gadan ba'a mataan dhukkubaara jedhan ingiliffaan himadhu sagantaan kun sagantaa ingiliffaatiin aan jedhaniinna qoradhee barbaadee I am sick my head jechuun jammare tichar I am sick my head naan jedhe go out naan jedhu cuma nan bayra ke miila darbadhee ta'a ingiliffan baradhu listen ilili agotonku እንኳን ደስ አለ እንኳን አጎtonku walumaa galatti dubbiin jiru kanuma inshaallah yoo rabbi jedhe ijoolleen keenya shamarranii waan jiru walumaa sirreessaa deemna dabareedhaan yoo rabbi jedhe warri maallaqa keessa nyaatamee jiru akkuma dubbannee jiru gibira gabtaltu warra dhukkufatanii jiranuuf gibira ijoollee dhukkufatanii jiranuuf gibira kenneen dirqama warri maallaqa himattan tola walitti nan buusina tu biyyichi Dubaayin hin taane tu laayidiin qabaanne jechuudha tu biyyichi Dubaayin hin taane tu laayidiin qabaanne warqa eeyyamaa Dubaay hin qabaanne eenyu kun eessa kun what is this kun kana hin qabaanne jechuudha obboleessa koo gaariif qaalii naa galatoome naa jiraadhu aayidiin kun akka qalbiitti dhufee na bira hin geenye waan nama dhibu finfinneetti naa dhufee ni eege har'an arge aayidii kana takka qabadhee hin beeku ergasii paaspoortii hangalee ba'a amma immoo abbaa biyyaa ta'eera Dubaayitti. Thank you obboleessa koo qaalii gaarii kana aayidii kana naa fuutee biyyan jirutti poostaadhaan naa ergite na qaqqabee jira. Amma siim kaardii ofii bitatama eenyu abbaa zakaraarra dabinaan jedha. Kana booddee warri Dubaay allaqe xumateera jechuudha. Seera waldaa godhan deemaa jechuudha. Waraqaa mootummaa Itoophiyaa naa kennamuuf deema. Waraqaa sinaan kennamnaan xabaqaa shamarranii ta'e qooch Dubaayin keessa mana fiddiinsi dhaaba. Intu kero jiru fulaa namni yelam birri hunda deebifta birri hunda masmara ofii kan bitadha warri masmara naa bitanii yeroon kayroo deemi nurratti cufaa turtan siin kaardii sinii kan bitan inshallah siin kaardii yoon qabaanne attima akkaawuntii baankiillee sinii kan baasa waan barbaadan sinii kan godhe shi ayizaachu siin kaardii naa bitanii kaa irratti cufan yeroon kura firee taa'ee Dubaayin naqu na hojjechuu dide ittan dawwale inta tokko kaarti hello eenyatni yaalliin argamaatu birriin argame anuun beeku mana yaalaa deeme dadhabee jira waggaa 3 ka dhuunfaallee yoo deemu immoo ka dhuunfaa ijji kee baay'ee miidhame waan ta'eef nuti
yoo ka mootummaa deemte malee hin barbaannu naan jedhani. Akkasumattuu immoo kadhadheetumaan hima yaalamaa dawaan naa kennan bu'aan argamu na hiitessaayyuu ija mootummaa jechuudha. Halkanii guyyaa akka barbaritti natti naqanii itti na gubata. Hin argochuudha jitu. Hin argu wanna takka. Nama na bira jiraate oo namni na waraanaa jiraate arguun daddu. Onnati baruu qabdu qofaa onnati baruu qabdu musliima itti fakkaata. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi. Qofaa warra sii gadi danuutu jiru. Ija tokko jalaa badee maal jedheen galaa akkas ta'e siin galuu amaanaa haadha kooti haala falajjeesaa akkasin ta'a jechuudha. Alhamdulillah jedhee jalqaba maaliifi kan tasa jala man qabne jira. Wallaahi. Kan ija lama hin qabne yoo barbaade itti agarsiisuu hin danda'a. Yoo lamaan guddoo tokko amma natti ergamanii wallahi gara nama nyaata jechuudha. Ati gara nama nyaattu jechuu kootu hin taane jala miti. Alhamdulillah la kulli jechuudha. Maaliifi iji tokko na badee osoo na dhukkubuu baate akkasuma booba'eetti halkanii guyyaa na waraana halkanii guyyaa hin dadhabe. Osoo na dhukkubuu baate rakkoon qabu. Na dhukkuba akka malee. Rabbi si haa fayyisuu obsi. Ise obsatu furmaata waa hundaafu obsatu furmaata waan danda'ame si deeggarraa akkati yaalamtu iyyaalla. Kanaan ati immoo aartee sitti dhagahamee ati amaanaa haadha kooti jette. Amaanaa haadha kootii haadhuma koo qofa maal naa godha naa laalaa jette. Ati kee immoo ati qofti jiraachuufi jaamtuu taate ati maal jedheen galatte miti ija kana fudhee maal jedheen gala maal jedhadha. Ati kee jaamtuu taate bara waggaa torbaaf yaalchisaa ture. Amma kaleessa eengadda xiqqoo kalee wayyaadha kalee eengadda qabanii ta'anii baay'ee na jalaa dhukkubaa isiniin jee kanaaf waanis dhibamtuu ta'e harmee koollee dhibamtuu ta'e itti galuurra jechuu kooti malee boleetiko akka nama tokkotti waan dandeenyeen haadha kee gaafannee waan isaan dhukkubatan si yaalchisuu yaalla. Haati kee haadha Oromoo ta'uu hundaati. Haadha kee qofaa miti geesse qofaa haadhaa miti waan dandeenyuun inni si bira dhaabanna. Ati garuu akkasitti abdii kutattee arguun fedhu. Abdiin kutate jabaadhu rabbi si haa jabeessu. Waa ija keetii immoo waan dandeesseen waan dandeenyeen haadha keessiif gargaarra. Ati hojjedhuuti beemee yaala bakka barbaachisu hunda hin dhabamu. Achi keessa wal dhabame malee mungkin Itoophiyaa jiraachuu danda'a, mungkin biyya biraa jiraachuu danda'a dawaan ija keeti. Yoommoo baddesi waan rabbi si dabarsedha. Sitti dhaga'amuu qabu, jabaachuu qabda. Ishii si waliin jirra. Abshir. Inshallah okay jazakallah rabbi sinirraa jaalatu yaaduma kanaan nama na jajjabeessu argachuu waa tokko. Tasfish Harargeessu dubbisee ture tasfish Harargeessi biyyatti yoo galte qarshii guddaa si gaafata naan jedhee ani caalaa immoo qabdiina kutachiise haati kiyya na jala dhibamuudhaan dhibamtuu ta'e yoo galee eenyu dhibamsiisa abbaan kun humna qabani. Ani immoo erga waggaa sadiitiin na dhukkuba harmee immoo waggaa torba yaalchisaa ture. Alhamdulillah.
alhamdulillah jechuun waan tokko ala kulli haal abdiin kutatee akkas dubbadhu mube dubbadhu waaqayyo si haa eebbisu hin jedhaa sumaanii kan karaa keessaallee sin dubbine garuu yeroo baay'ee dhufe si barreessinan dhabe mucayyoon tokko jechuudha haadhaaf abbaa hin qabdu intinaa jirti Saawud Arabiyaa jirti ayyaana ramadaanaa keessa madaamii ishee wajjin walitti buute madaamii ishee yeroo isheen isiin qalattiin jettee ittiin jennaanii mucayyoo isheen biyyi galte isheen biyyi karaa keessaan qollofutti guyyaa lamaa fi achi keessa bultee jechuudha. Ishi. Achi keessa oltee bultee sana booda gaafa guyyaa sadaffaa hin baate ofuma isheedhaan gaafa baatu olii galanii deebi'anii hojiitti baatee jechuudha. Yeroo sana baay'eetti kakatti karaa nyaatanii waan baay'ee. Lakkoofsa kee keessaa na argi Asnaa ishee waatsaappiin si dubbisa. Asnaa lakkoofsa kee keessaa na argi. Ammuma koodii waliin na argi yookiin immoo koyeet jedhiidhaa barreessi ammuma ishee dubbadhu ishee ayyee. Innaa deebi'anii torbee tokko walii galtee torbee tokko laanii seentee hojiitti deebitee hojii halkanii guyyaa hojjetti boqonnaa hin qabdu. Amma erga ayyaana ramadaanaa keessa torbee tokko ayyaana ramadaanaa torbee ayyaana ramadaanaa keessa torbee tokko bichaa ollaanii seentee erga isheen ajjeesteetee jirtitee dhugaa waaqayyoo beekan jirtu sagalee isheen annabe elokeeshinii isheen qabaa jidda keessa kabtiin jirti jechuudha. Haadhaan qabdu abbaan qabdu nama ishee birmatu hin qabdu jechuudha. Namjatti guddifachaa fudhatanii warri guddifachaa fudhatanii humna ishee kanaan dura isheen hojjettee irraa nyaatanis hin beeknu badii gatii guddisaa jedhanii harkaa fudhatanii amma lubbuudhaan jirtiif hin jirtu ishee hin beeku. Sagalee taafee kanan jedhuun barbaadeen. Biiroo ishee ergeen beektaa? Biiroo ishee ergeen beeku ani biiroo ishee hin beeku garuu elokeeshinii isheen harka jiraani biiroo ishee hin beeku ani baay'ee wal wajjin naasofne beektaa yeroo sana reefuma wal baraa jirra sa'aatii masanatti bakka chaalenjii kan ishee mudate ergasii hafuura isheen dhabee erga ayyaana ramadaanati jechuun ji'a tokko wayin ta'ure argee hin beeku jechuudha hin jirtus. Wallaahi rakkisaadha maal godha malaamna. Maal godhani kanadha? Baay'ee reebdi dhugaa dubbachuun baay'ee reebaa turte fuula ishee.